Bona gayyaa kabarana kaloo raatanu nyaata baan faayidaa guddoo irraa argan mootummaallee nu gargaaree akka dansaa. Yuduri waan kan hin beeknu ammoo amma mi'eeffannee timaatimii garree shunkurtii garree goommana garree amma beesen hin binnu. Waqtii tan durii yoona boonjajjabaa tarkanam qaba ture. Am galata waaqa carraa bishaanii irratti arganne shunkurtii waaqee hektaar tokkoof gimmaasha timaatimiin hektaar tokko sun waa waaqee kan hin beeknu ilaalla. Asiin hojii kuduraa muduraa kanin hojjedha midhaan kaan mankii keessatti in qusadha akka nama baankii keeyyate qusadhe waan bira kaman keessa waan kan itti fayyadamaa ture midhaan sun immoo gurguradhee waan sun gabaa irra oolche gara magaalalleetti manallee adoo sadi taate jaarradhee qabaa. Horsiise bulaan durii qaban moriileen qabu waan kanarra hojjannee hono boruu larmaa galee akkasiin jejjeeru jira. Hojii babal'aa karoortii barkum lama fuudhan ijaa qabanne keessatti qabannee hojjechaa jirruun hojiiwwan bu'aa gaarii ta'an argamaa jiranii jechuudha. Kanaanis wal qabatee iddoo amma itti argamnu naannoo Aanaa Yaabalootti hojiin kilaastera boqqolloo lafa hektaara 80 olii irratti hojjetamee jira. Kanaanis akkuma agarru kan bu'aan bal'aan in argam jenneetiin eenna. Dabalataan immoo kuduraaf muduraalee irratti hojiiwwan amma inisheetiivota jalqabneetiin hojjechuu jiruun bu'aan baay'een argamaa jennee ilaalla. Keessattuu piroojeektoonni kun maaliif ooluu danda'amu kan jedhu kun qorannoo bishaan yeroo erga qabannee booda aanawwan tokko tokko keessatti hanqina bishaan dhugaatii guddaatu jira. Iddoo tokko tokko irratti immoo jallisiidhaaf ta'uu danda'a. Iddoo tokko tokko irratti immoo qurxummii horsiisuuf ta'uu danda'a. Bakka tokko tokko irratti immoo oomisha nyaata beelladaatiif ta'uu danda'a waan ta'eef ammaaf nuti piroojeektoota finnaa kana kaanaalii isaa hojjechuu osoo hin taane keessattuu aanawwan bishaan kun waliin geenye dura waliin ga'uudha bishaan qabachuudha. Garuu yeroo rakkoon dhufe qofa gargaarsa kennuun rakkicha bu'uuraan hundeerraa waan hin furreef dhimmicha misoomaan furuun dirqama akka ta'e karooraan qabamee mootummaan irratti hojjetaa jira. Misoomni naannoo horsee bulaa itti galli isaa jalqabni isaa bishaanii jechuudha. Hojii bishaaniiti. Kanarraa kan ka'e piroojeektoota finnaa bara 2014 piroojeektoota finnaa karoorfannee akka mootummaatti bajanni guddaan ramadamee fi 73 akka naannoo Oromiyaatti hojii akka jalqabaman karoorfame. San keessaa godina kanattis piroojeektiin finnaa 14 kan kenname caalmaan hanga 10 ta'an eebbifamanii xumuramanii jiran ijaarsi isaanii.